Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Fadis Daily News akkuma yeroo kaanii oduu saatii kana qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura oduu kanaatti nu waliin tura. An Diinee Habiibii. Dhaabbata qaamoleen iccitii garee Abuutsaaxilaan hundi itti wareegaman. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti dhiibbaa hin malle uumuuf waltajjii mana maree nageenyaa irra deddeebiin gaggeesseera. Waltajjiiwwan kanneen biyyoonni Itoophiyaa hiikamtuu taasisuuf gaaffii dhiyeessan akkasumas biyyoonni haqa Itoophiyaa hubatan ammoo dhimma biyyattii gidduu seenuun dhiibbaa uumuun akka hin barbaachifne yaalii mormii taasisaniiru. Yaa ta'uutii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi biyyoonni dhiyaa tokko tokko badii gareen shoror keessaa butumidda Itoophiyaa irraan gahaa jiru dhoksuun mootummaa yakkamaa taasisuuf dhamaati jiru. Mootummaan humnoonni sababa deeggarsa mootummaatiin dhimma Itoophiyaa keessa galuuf socho'an dhimmicha irraa akka of qusatan irra deddeebiin akeekkachiisus taaffiin giddugaltummaa isaaniis dabalaa dhufeera. Keessattuu erga mootummaan Itoophiyaa hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma seenan 7 biyyattii gadi lakkisanii akka ba'an tarkaanfii fudhateas barreessaa olaanaan dhaabbatichaa dabalatee hedduu isaanii kannaa'isee fi sobaan Itoophiyaa yakkamtuu taasisuuf tattaaffii godhan akka cimsan taasiseera. Itoophiyaatti itti gaafatamtuun eejinsii godaantota dhaabbata mootummoota gamtoomanii Maaruun Haaching tibbana gaaffii fi deebii taasisanii hordofee maqaa boqonnaa bulchiinsaatiin yaamamuun isaanii agarsiiftuudha. Itti gaafatamtuun fi deebii taasisaniin eenyummaa sirrii garee shororkeessummaa Abuut ifoomsanii turan. Maaruun Haaching Itoophiyaatti waamamuun isaanii xalayaan ibsu qaqqabuu AFP gabaaseera. Ka'umsi murtoo kanaa Maaruun Haaching dhugaa Itoophiyaa qabachuun barreeffamoota garaagaraa baasuun mormuu isaaniitiin. Afgaaffichaan Itoophiyaan haala ifoomsuun shira garee shororkeessaa Abuut addabaabayitti baasaniiru. Daarektarri olaanaa eejinsii godaantota Antooniyoo Viitooriyoon yaada Haaching Itoophiyaa bakka kan hin buune ta'uu ibsuun duudhaa fi hojimaata dhaabbatichaa kan darbe ta'us himaniiru. Ejjennoo daarekterichaas itti gaafatamaan naannawaa eejinsichaa Muhammad Abdukaaris cimsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa mootummaa uummanni filateef ni ajajama jedhan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa. Raayyaan ittisa biyyaa mootummaa seera qabeessa uummataan filatameef ni ajajama. Gahee yeroo mootummaa kabachiisuusas ni bahata. Fulbanoonni fuulduraas nagaan darbuu jedhan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa. Jeneraal Biraanuun akka ibsanitti mootummaan uummanni filate seera qabeessaadha. Raayyaan ittisa biyyaas mootummaa kanaaf ni ajajama. Gahee yeroo mootummaa kabachiisuusas ni bahata jedhaniiru. Fulbanoonni fuulduraas nagaan darbuu kan jedhan Jeneraal Biraanuun mootummaan bara kana filannoo injifatee fudhatamummaa uummataa argate gara aangootti dhufus ibsaniiru. Filannoo muudaa hin qabne addunyaarra hin jiru. Filannichi muudaa hin qabu ture jechuu baadhuus filannoon biyyaalessaa marsaa jaffaa filannoowwan bara jireenya koo keessatti argeerraa kan fooyyee qabudha jedhan. Qaamoleen siyaasa qindaa'uun filannoo itti aanu irratti gara nagaan injifatanii aangoo qabachuuf hojjechuu qabu kan jedhan Jeneraal Biraanuun kan qabsoofneef biyya keenyaaf jenneeti jedhaniiru. Turtii miidiyaa isaatu waliin taasisaniin nuti hin dorgomnu ministeera hin taanu. Ministeera muummees hin taanu. Nuti raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa uummata Itoophiyaa fi daangaa biyyattii kan eeguudhaas jedhaniiru. Alaabaan keenya wareegama lammii keenyaan kan eegsifne mallattoo birmadummaa keenyaati jedhan Pirezidaantiin Saahilawarq Zawudee. Guyyaan kabaja alaabaa yeroo 14ffaaf sadarkaa biyyoolessaatti sirnoota garaagaraan kabajamaa jira. Guyyaan kabaja alaabaa biyyoolessaa mooraa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti kabajamaa jira. Sirna kanarrattis Pirezidaantiin Saahilawarq Zawudee afyaa'ii mana marii obbo Taaggasaa Caafoo abbootii amantaa qondaaltonni mootummaa olaanoon gootonni biyyattii seenaa hojjetan argamaniiru. Guyyaan kabaja alaabaa barana mata duree boqonnaa haaraa birmadummaa guutuun ol ka'iinsa alaabaa keenyaaf jedhuun kabajamaa jira. Alaabaan keenya wareegama lammii keenyaan kan eegsifne mallattoo birmadummaa keenyaati jedhan Pirezidaantiin Saahilawarq. Biyyattiin baroottan darban qormaatilee hedduu darbiteen ammas darbaa jirti kan jedhan Pirezidaantiin Saahilawarq adeemsa kana keessatti alaabaan keenya mallattoo tokkummaa keenyaati jedhan. Alaabaan keenya hiika guddaa isa madaalu kan qabatu jijjiiramoon dagaleessa eegallee ofiitti hambaafnedhas jedhaniiru. Yeroo ammaa kana birmadummaa biyya keenyaa eegsisuuf hojiin hojjennu alaabaa keenya jalatti walgeenyeetiin. Hundi keenya kabaja alaabaa keenyaaf waardiyaa dhaabbachuu qabna. Waggaa waggaan guyyaan alaabaa akka miidhagee kabajamuuf itti gaafatamummaa fudhatee kan hojjetu manni maree bakka bu'oota uummataa fi naannolee akkasumas qaamolee irratti hirmaatan galateeffachuun barbaadas jedhaniiru. Tigraayitti kenniinsi deeggarsa namummaa hanga gandaatti waliin gahaa jira. Naannoo Tigraayitti kenniinsi deeggarsa namummaa dhaabbilee deeggarsa biyyoolessaa 44 hanga gandaatti waliin gahaa akka jiru Komishiniin Hooggansa Hojii Sodaa Balaa Biyyaalessaa beeksise. Daarektarri quunnamtii uummata komishinichaa obbo Dabbaba Zawudee deeggarsi namummaa naannoo kanatti kennamaa jiru hanga gandaatti deemaa akka jiru himani. Odeeffannoon deeggarsi Tigraay galaa hin jiru jedhuun miidiyaaleen biyya alaa tamsaasan soba ta'uu dubbataniiru. Mootummaan deeggarsi naannichatti taasifamaa jiru cimee akka itti fufuuf dhaabbilee deeggartoota waliin qindoominaan hojjechaa jira jedhaniiru. Deeggarsa namummaa geejjibsiisuuf xiyyaarri 20 akka eeyyamamee kan ture yoo ta'u xiyyaaronni kunis hanga torban darbeetti nagaan balali'anii deeggarsicha geessanii deebi'uu isaanii himaniiru.
Konkolaattonni 686 midhaan deeggarsaa fe'anii karaa naannoo Affaar Tigraay galuu isaanis dubbataniiru. Naannichatti nyaanni meetirik toonii 18,812 meeshaaleen deeggarsaa meetirik toonii 6,225 ta'uusaa obbo Dabbabaan himaniiru. Imalli guddina Itoophiyaan qabattee nu sodaachisaa jechuun humnoonni biyya alaa baandaa biyya keessaa waliin qindoomuun uummata irratti balaa gaaggamaa qolachuun guyyaan ittiin injifannoo uummata Itoophiyaaf dhageessifnu fagoo miti jedhan ajajaan olaanaan humna qilleensa Itoophiyaa Meejar Jeneraal Yirmaa Maldaasaa. Humni qilleensa Itoophiyaa yeroo ammaa duula birmadummaa gaggeessaa jiruun garee juntaa barbadeessaa jira kan jedhan Meejar Jeneraal Yilmaan iddoo hojii mijataa uumuunii fi ergama isaanii bu'uura taasisuun fuula duraaf dirqama yeroo kamiyyuu mudachuu danda'uuf qophii ta'uu mirkaneessuu dirqama kennamuu sadarkaa olaanaan ni bahannaa jedhan. Raayyaa fi alaabaan kan adda hin baane ta'uu fi wayita injifannoo kan fannifamu mallattoo lammii Itoophiyaa fi injifannootis. Guyyaan alaabaa biyyaalessaa yeroo 14ffaa qajeelcha waliigala humna qilleensa Itoophiyaatti kaleessa sagantaa adda addaan kabajameera. Lakkoofsi namoota vaayirasii deeltaan qabamanii fi du'anii dabalaa jiraachuun ibsameen. Dhukkubsattoonni vaayirasii deeltaa jedhamuun qabamanii kutaa yaala cimaa galanii fi hordoffii taasifamuuf lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabalaa jiraachuu Ministeerri Fayyaatti Koreen Biyyaalessaa Dubdeebii dhimma COVID-19 ibseen. Ministeera Fayyaatti qindeessaan Koree Biyyoolessaa Dubdeebii dhimma COVID-19 Dr. Mabraatu Maseebo yeroo ammaa namoonni du'aa jiran tatamsa'ina vaayirasii kanaan qabaman kutaa yaalaa cimaa galanii fi hordoffiin taasifamuuf guutumaan guututti namoota talaallii COVID-19 hin fudhanne jedhan. Sababni dabaluu lakkoofsa namoota kutaa yaala cimaa galaniif lubbuun isaanii darbaa jiru gosti vaayirasii koronaa deeltaa jedhamu biyya keessa galuu ta'uu himaniiru. Vaayirasichi biyya keessa galuun miidhaa cimaa qaqqabsiisaa jirus of eeggannoo ittisa vaayirasichaaf taasifamu gadi aanaa ta'uudha jedhameen. DHP gabaase. Hordoftoota maatii Fadis Daily News oduun keenya kan guyyaa har'aan tanaa sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata oduu itti aanuun hanga wal agarruutti aga dhagaa.